Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi ati'echaa guyyaa har'aas odeeffannoowwan garaagaraa dhukkuba koronaa vaayirasii irratti isiniif qabadheen dhiyaadheera haga xumura qophii keenyaatti akka waliin turtan isin affeera. Ministeerri fayyaa sa'aatii dura ibsa baaseen ammas biyya keenya keessatti namoonni dhukkuba koronaa vaayirasiin qabaman namni lama dargaggoonni akka qabaman ibsa baasee jira. Isaanii fi odeeffannoowwan garaagaraa isiniif qabadheen dhiyaadheera haga xumura qophii keenyaatti waliin turan affeerraa kiyya. Ministeerri fayyaa akkuma baasetti namoonni lama dargaggoonni dhukkuba koronaa vaayirasiitiin umriin isaanii waggaa 28 fi waggaa 34 kan ta'an armaan duratti dhukkuba kanaan qabamaniiti jiru. Isaan keessaa namni jalqabaa dargaggoo waggaa 28 kan ta'e guyyaa torba dura Beeljiyeem irraa gara Itoophiyaatti kan seene yeroo ta'u innis dhukkuba kanarraa waan of shakkeef qobaatti mana keessa kan turedha kan jedhee odeeffannoon ministeerri fayyaa nuuf qoode. Dhukkubsataan inni lammaffaa dhukkuba kanaan qabame immoo umriin isaa waggaa 34 yeroo ta'u guyyaa lama dura Dubaay irraa gara Itoophiyaa yeroo seenutti Boolee International Airport irratti haalli ho'isaa shakkii keessa waan isaan galcheef bakka namoonni dhukkuba kanaan qabaman qofaatti ta'an erga ture booddee guyyaa har'aa kana lamaan isaaniiyyuu dhukkuba kanaan qabamuun isaanii sirriitti mirkanaa'ee ministeerri fayyaa gabaaseetii jira. Hedduun keenya armaan duratti haala ittiin of qopheessaa jirru akkanumallee Xaaliyaan irraa odeeffannoowwan tokko tokko akka fudhattanitti dhukkubni kun dargaggoota hin qabu. Keessumaa umriin waggaa 24 hanga 35tti kan jechaa turtan yeroo ammaa kanatti warreen ammaa lamaan biyya keenya keessatti qabaman waggaa 28 fi 34 ta'uu isaarraan kan ka'e dhukkubni kun immoo dargaggoota illee qabuu akka danda'u beeknee hundi keenya ammumaan of eeggannoo guddaa gochuu akka qabnuu fi ulaagaawwan dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkuba kana of eeggachuuf baasan hundumaa akka sirriitti hordofnu hundi keenyi hubachuu kan qabnudha. Egaan odeeffannoo gara biraa irratti yeroon isiniin darbu muummichi ministeera Xaaliyaan guyyaa kaleessa haala nama gaddisiisuu fi baay'ee nama boosisuutiin ibsa inni miidiyaaleewwan garaagaraaf kenneen barreeffamaa tooraa sadiitiin ibsamu nuyi waan dandeenyu hundumaa gooneerraa waan harkaa qabnu hundumaas finneerraa dhiphachuutiin ala amma wanti nu hafe tokkoyyuu hin jiru kanarrattis baay'ee dhiphanneerraa lafa kanarras waan dandeenyu hundumaa gooneerraa kanaaf harki keenyi gara samiitti ilaaluudha jechuun imimmaan isaatiin otoo ba'uu gadda uummanni isaa yeroo yerootiin lubbuun isaa darbaa jiruuf ibsateeti jira. Egaan akkuma argaa jirtan guyyaa gaddaa uummanni Xaaliyaan dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun isaanii darbee lakkoofsaan 600 yeroo ta'an guyyaa kaleessaa ibsa baheen immoo Xaaliyaan keessatti qofaa lakkoofsi nama du'ee 793 ga'uusaa fi biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti illee daran saffisaa akka jirudha kan beekamaa jiru. Akkuma argamaa jiru biyya keenya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaadhaaf namoonni shakkamanii dhukkuba kanaaf qorataman lakkoofsaan 342 yeroo ta'u haa ta'u malee garuu dhukkubni kun yeroo ammaa kanatti namoonni irratti hin mul'anne yookiin hin shakkamne hedduun waan jiraniif vaayirasiin kun immoo qaama keenya keessa seenee haga torbee lamaatti illee nama fayyaa fakkaannee jiraachuu akka dandeenyudha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa kan inni gabaase uummanni kanarratti namni qabame 11 qofaadha. Kanaaf nu bira gahuu hin danda'u jedhanii shakkiin of keessatti qaban shakkii hin barbaachisnee fi hundi keenyi of eeggannoo cimaa bakka jirrutti gochuu akka qabnuu fi deemsa keenya walirraa fagaachuun yoo xiqqaate meetira 2 fi isaa ol walirraa fagaannee deemuu akka qabnuu fi harka saamunaan yeroo yerootti qulqulleeffachuu harka keenyaan ija funyaanii fi naannoo fuula keenyaa kamiyyuu tuttuquu dhiisuu nageenya yookiin salaamtaa kan dur harka wal fuunee wal dhungannee nagaa wal gaafannu yeroof haga rabbi dhukkuba kana nurraa dabarsutti fagoomatti haaya jennee wal bira darbu yeroo qufaanu yookiin haxxiffannu ciqilee keenya gara funyaan keenyaatti qabnee qufa'uu yookiin haxxiffachuu walgahii gabaa wal qoccoluu walitti qabamuu fi kanneen kana fakkaatan irraa fagaachuun dhukkubni kun akka nutti hin dabarre irraa of ittisuu ni dandeenya. Odeeffannoo gara biraatti yeroon isinii fudhadhu immoo yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa dhukkuba kana ittisuudhaaf ejjennoowwan gaggaarii babbareedaa fudhachaa jirus inni kun akkuma jirutti fi kan jajjabeeffamu ta'e rakkoo intarneetii fi bilbilaa Wallaggaa Booranaa fi Gujii irratti citee jiru mootummaan ammayyuu furmaata itti laachaa waan hin jirreef dhaabbanni mirga namummaa addunyaa guyyaa kaleessaa ibsa baaseen gaaga'insa siyaasaa fedhamee bilbilli yeroo dhukkubni akkasii addunyaa irratti babal'atee jiru kanatti cufamu sirrii akka hin taanee fi biyyoonni bilbilaa fi intarneetii uummatarraa ugguranii jiran akka banan guyyaa kaleessaa ibsa baaseera. Haa ta'u malee garuu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana bilbillii fi intarneetiin magaalaa Amboorraatii kaasee guutuu Wallagga keessa akka hin jirree fi kanarratti furmaata haga yoonaa akka hin laanne yeroo gaaffiin kun gaafatamus akkuma dhageessan yeroo darbee fi guyyaa har'aa ibsa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed toora feesbuukii isaa irratti maxxanseen yeroon dhimma kana Human Rights Watchitti gabaasu mootummaan yeroo ammaa kanatti rakkoo teeknikaarraan ala yoo ta'e malee aggaammii siyaasaa fedhee intarneetii yookiin bilbila cufee hin jiru
jechuun na amanuu dadhabanii na mormaa jiru kan jedhudha kan inni gabaase. Biyyoonni addunyaa biraan tarii yoo rakkoon intarneetii yeroo kana keessatti illee mudateef baakaappii saatalaayitii qopheeffatanii kan itti tajaajilamaa jiran kubbaaniyaaleen dhuunfaa intarneetii yeroo ammaa kanatti osoo maamiltoonni kaffaltii kaffaluu dadhabaniiyyuu haga weerarri dhukkuba kanaa darbutti tajaajila intarneetii addaan hin kunnu jechuun yeroo gabaasaa jiranitti mootummaan biyya keenyaa garuu gara jabeenyaa fi murtee gaaga'insa siyaasaaf haga yoonaatti banuu hin dandeenye. Odeeffannoo dabalataan biyya Afrikaa Burkiinaa Faasoo keessatti ministeeronni biyyattii 4 gurguddoon dhukkuba vaayirasii kanaan qabamuun isaanii miidiyaawwan Burkiinaa Faasoo gabaasaatiin jiru. Dippiloomaatonni garaagaraa biyyaa gara biyyaatti yeroo deeman lammiiwwan biyya alaa hedduu waliin wal qunnamtii waan taasisaniif biyya keenya keessattiyyuu otuu qoratamanii akka dhukkubni kun aangawoota biyyattii irraa hin dhibamne wanti nama shakkisiisu hin jiru. Biyyoonni gara biraa addunyaan galii nuti argannurra lubbuun lammiilee nuuf caala jedhanii balali'insi isaanii ugguranii kan jiran, biyyi keenya garuu haga ammaatti biyyoota garaagaraatti balali'aa akka jiruu fi kun immoo rakkoo lammiileef saaxila kan baasaa jirudha. Akkuma armaan dura laaltan namoonni 9 haga ammaatti dhukkuba kanaan qabaman buufata xiyyaaraa Itoophiyaatiin gara biyya keenyaa kan seenanidha. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa otuu dafee murtootti laatee kan jedhu fedhii lammiilee hundumaati. Amma immoo odeeffannoo xalayaa yookiin barreeffama Dr. Kiruub Tasfaayee biyya Ispeen irraa lammiilee Itoophiyaaf erge ergaasaa gabaabaatti isiniif hin dubbisa. Biyyoonni hedduun sababoota garaagaraatiin dhukkubni kun akka isaan bira hin geenye yaadaatiin jiru. Haala amma Ispeen Maadriid keessa jiruu fi qabeenya yaala fayyaa Itoophiyaa fi Ispeen yeroo dorgomsiisnee ilaallu wanta amma Ispeen keessatti raawwatamaa jiru isiniif qooduu nan barbaada. Guyyoota 8 dura Ispeen keessatti jireenyi akkuma duraatti gaggeeffamaa turte. Manni barumsaa banaadha. Dirreewwan kubbaa miilaa akkuma durii isaanii taphanii agarsiisu. Mootummaan daandiirra hin deeminaa jedhee ajaja baasus uummanni garuu haaluma duraan jireenya isaatti fufaa ture. Uummanni Chaayinaa fi Xaaliyaan irraa barumsa fudhachuu didee homaa sababoota adda addaa isaaniif qindeessaati ture. Hanga dhukkubni sun biyya sana keessatti mudatuttis akka biyya addaa tokkotti of lakkaa'uun isaanii hin oolle. Garuu dhukkubni sun akka nama tokko irratti mudateen ministeerri fayyaa biyya sanaas gabaasetti uummanni tasgabbiidhaan waan hundumaa raawwachuu jalqabe. Guyyaa 7 durarraatii kaasee manaa bahuun gonkumaa waan hin danda'amne ta'e. Mootummaanis suuqii yookiin suppermaarkeetota qofaan tajaajila akka kennan eeyyame. Isaanuu sa'aatii muraasaa fi sodaan kun bakka hundumaa waan jiruuf namoonni hunduu akka amma du'anitti yaaduu jalqabanii. Hundi keenyas naaneerra, anis naheera. Garuu kanannee ofii koof qofa otoo hin taane maatii hiriyoota koo fi lammiiwwan biyya koo Itoophiyaa keessa jiranii fi namoonni hedduun as Ispeen na bira jiran deebi'anii gara Itoophiyaatti galanii garuu karaama tokko akka deemaniin hubadhe. Namoonni hedduun Chaayinaan dhukkuba kanaan kan qabamte amantaa waan hin qabnee fi waaqa waan hin qabneef jechaas turanii. Garuu biyyoonni waaqeffannaa qaban Iraanii fi Itaaliin dhukkuba kanaan hubamanii ammas irra darbanii sababa qilleensaatti fakkeessuun ammas waa biraa yaaduun kan hin oolle ni jiru turanii. Haa ta'u malee garuu biyyoonni ho'aa Biraazilii fi Awustiraaliyaan dhukkuba kanarraa nafne. Ammas lammiileen biyya koo immoo deebisanii dhukkubni kun lammii Itoophiyaa hin qabu jechuun laphee dhiibuun isaanii darbee dhagahamuu jalqabe. Haa ta'u malee guyyoota muraasa toon buliin Xaaliyaan keessatti lammiiwwan 2 Itoophiyaan du'uun isaanii ni dhagahama. Kunis naasuu fi sodaa hunda keenya keessatti gatuunsaa waanuman oolle ta'e. Ilaa yaa lammii koo dhukkuba kanaaf sababoota garaagaraa fi amantiiwwan jabaa qabaachuu ni dandeenya ta'a. Haa ta'u malee garuu kun sanyii fi qomoo, aadaa fi amantii, qilleensaa fi bakka, sooressaa fi hiyyeessa otoon qoodiin dhukkuba addunyaa kanarratti dhufe waan ta'eef hundi keenyi sababii tokko malee of eeggannoo haa goonuun ergaa koosa dhumaati. Homaa sababii tokko hin qabnu. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kanan amma isiniif dubbiseen ka'e Dr. Kiruubeel Tasfaayeen Ispeen Maadriid irraa xalayaa yookiin barreeffama lammiiwwan Itoophiyaaf qoode isin dhageessiseen ka'e akka isin irraa barattanii fi yeroo ammaa kanatti bakka jirtanitti of eeggannoowwan akka gootan dhaamsa koo isiniif hin dhaama. Odeeffannoowwan dhukkuba kanaan wal qabatee biyyoota keenya keessatti yuunivarsiitiiwwan garaagaraa seerota adda addaa barattootaaf baasaatiin jiru. Kunis kan jajjabeeffamuu qabuu fi keessumaa guyyaa kaleessaa haala addaatiin yuunivarsiitiin Direedawaa seerota 3 guyyaa wiixatarraatii kaasee raawwataman maxxanseeti jira. Kunis inni jalqabaa guyyaa wiixataatii kaasee barattoonni mooraa keessaa bahuu hin danda'ani. Barattoonni mooraan ala
haala kireeffatanii jiraatan guyyaa boriitii kaasee gara mooraatti deebi'anii doormii haaraa laatamuu fi akka galanii fi hojjettoota yuunivarsiitii irraatiin ala guyyaa wiixatarraatii kaasee namni kamiyyuu mooraa sana keessaa seenuu akka hin dandeenye seera haaraa yuunivarsiitii biroo irraatiin addatti maxxanfatee jira. Kanammoo yuunivarsiitiiwwan garaagaraallee kanarraatii barattanii barattoota keessanii of eeggannoo akka gootan asumaan dhaamsa isiniif hin qaba. Guyyaa irraaf qophiin qabadhee isiniif hin dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif addunyaa jirtan hundumaarratti guddaa galatoomaa isiniin jecha Waaqayyo bakkaaf addunyaa jirtan hundumaatti fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Dhukkuba kanas hunduma keenyarraa yerootiin gahe jedhee nurraa haa dabarsu. Qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture an gammachiista shoomeetii kan hordofaa turtan Oromiyaa 24